Daldalaan godina Harargee dhiyaa godina Wallootti hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraatiin qabamee achi buutee ta'e mana hidhaatii bahutu dhagayame. Kanaan dura daldalaan maqaan isaa Ariif Abdoo Muusaa jedhamu loowwanii fi re'oota magaalaa Daseetti gurguree odoo galaa jiru poolisoota mootummaa naannoo Amaaraatiin qabamee eessa akka jiru isaan yaaddeessee jiraachuu maatiin Ariif Abdoo Hegeree Miidiyaatti himuudhaan Hegeree Miidiyaan gabaasuunis ni yaadatama. Ariif Abdoo Muusaa dhalataa godina Harargee dhiyaa magaalaa Baddeessaa yoo ta'u, Ariif daldalaa re'oota, hoolotaa fi loowwan Harargeedhaa bituudhaan gara Walloo Kombolchaa fi Daseetti gurguruun daldalaa ture hoggaa ta'u ji'a muddee keessa re'ootaa fi hoolota Harargeerraa gara Walloo magaalaa Kombolchaa fi Dasee geessuudhaan gurguree odoo deebi'aa jiru Walloo keessatti iddoo Kaarraa jedhamtutti poolisoota naannoo Amaaraatiin qabamee kaampii waraanaa geeffamuu haati warraa daldalaa Ariif Abdoo aadde Andaartuu Badruu HNN'tti himteeti turte. Darraa ammoo iddoo kaampii waraanaa akkasumas bakka itti hidhamee gadhiifamuu maatiin Ariif Abdoo Hegeree Miidiyaatti himuudhaan Hegeree Miidiyaan Ariif Abdoo qunnamuudhaan waa'ee turtii mana hidhaa odeeffateeti jira. Waraqaa eenyummaa Oromiyaa qabaachuu qofaaf iddoo sakatta'insaatti poolisoota naannoo Amaaraatiin Walloo keessatti qabamuu kan himu obbo Ariif Abdoodha. Erga poolisootaan qabame poolisoonni maatii isaa bilbilaan qarshii baay'ee gaafatanii erga qarshii argataniin booda poolisoonni kunneen humna hidhatee mootummaa wajjin wal lolu faannootti dabarsuu fi faannoonis akkuma poolisoota sanii qarshii maatii gaafachuu fi miidhaa ciccimaa erga irraan gahan booda guyyoota hedduuf erga bira tursiisan booda humna raayyaa ittisa biyyaatti dabarsanii kennuu himeeti jira. Humni raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoon akka diinaatti odoo wal lolaa jiranii akkamiin dabarsanii ittisa kennan gaafii jettuuf obbo Ariif Abdoo Muusaa akkas jechuudhaan deebise. Faannoo jechuun hawaasa Amaaraa meeshaa waraanaa qabu waan ta'eef faannoon waraana kana waraana san ijaamee wanti adda baafamu akka hin jirree fi yeroo tokko ammoo humnumti raayyaa ittisa biyyaatu faannoo wajjin sosso'a yeroo barbaadees akka walitti dhukkaasan fa'aa himeeti jira. Turtii mana hidhaa keessaa gabaabsee kan ibsu obbo Ariif Abdoo Muusaa wayita hidhattoota faanoo bira turee fi humna raayyaa ittisa biyyaa bira turetti dararaan hamaa fi doorsisni jabaan akka irra ga'e dubbate iddoo kaampii waraanaa sanitti namoota akka isaa 400 wajjin achi tursiifamuu fi namoonni guyyarraa baafamanii bifa suukanneessaan itti dhukkaafamee akka du'aa turanis ibseeti jira. Waraanni kunneen wayita nama rashananitti odoo nama hin ajjeefne durattis boolla yookaan qabrii itti awwaalamtu qotatu jechuudhaan erga boolla nama qochiisan booda ammoo nama sana ajjeesuudhaan boolla sanitti awwaalaa akka turan fa'aa himeeti jira. Gochoonni suukanneessaa fi doorsisni jabaan irratti raawwatamaa turus turtii baatii ja'a booda qarshii gara 300 kafaluudhaan achii ba'ee maatii isaa bira gahuu kan himu obbo Ariif Abdoo Muusaa dhaabbata miidiyaa Hegereetis galateeffateeti jira.